أمروا فكاتي لا بدنا ميجي جبريل وين نفوت وانا هذا بود أمروا فكاتي لا بيان مكانهم بديسين نجيبون أمروا فكاتي لا بدنا أكان سينير أكان أيه سين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله بقى رمضان أنجيني بقى رمضان أنجيني بقى وياجو قاسم أنجيني دعوتو تكيد أكبر جدا سيارة جمعة جمعة مفاتتي جمعة مفاتتي وانا ست والجنة بديان كنا جرب جرب خلاص كنا كان جيو مكان سليم سابوني أيه إيه إيه والتاني ما والتاني بجريتي بدنا نجلس بجريتي بسبب نانو والدكاتي درارة بجريتي ما جاء ماشي سالسون ماشي سافوريتي كوشنيتي أبوتا بدرتا شو بدرتا شاني بدرتا شاني كنا كنا بدرتا يا ترى قال لي كلام عايزين أبو رجالا أنا ولا بدرتا سافرنا أنا ولا بدرتا أواسني كده ولين رجالا جربشوني أنا تو تنانو غرغرا هذا هو نرجع عملتني غرغار سكنا إرجعوا سكنتان كي نجار بشاني دبي جرا ماشينة تصديق سوي جرا غرغار سبيل لي جرا جميلي يسيل نوجي سغرغار سستيفتني ماشينة دي ولمان دينا كنا تنوجي ساجرني سبب بسني كنا كيسا جرا كنا رتي عن سينما كلنا كنا ودو يدك بدي بشاني فوق طبعا بينو ترانسبورتي في وان سلابر باتشي سوفرا ولدان ديكرس إجري باسي إسا وان برباتشي ساتي سوفرا دندينيا إسان كم باتشي سو ترانسبورتيس كيس سنجرو باسي لين كرا كرا ديكرس سنجرو ناتو ميساني وانو ميساني إبكتن سني أسرت ميدان كوفا بيني جت ميدان كوفا بيني كيسا في جرا كنما نام زبرسا جرا أسرت وان ديكرس كاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بنتوما أواسا أورمو جرمن لينسا بوليتين كان هو بنمتو بنتومي بكم جبتين إيدي بقى أواسا كي يادة تفتي فراشي بريدة رجيتون هدي بسين قبسي بنيجي مقالا نغاكي تجراتون نغاسين بونيجي أواسا ركتي جرا أمتا ركتي كرغالو كيسر وده guddaa gumaata guddaa fudhachuun baay'ee gaariidha ulfaadhaa galatooma amaanaan keessan bakka isinii dhaqqabee jechaa yaada gabaabaan ani qabu bara dheengaddaa bara kaan barreen dabarfatanii namoota hedduu baatii kana keessaahuu manni amantii islaamaa hordofuu keessaahuu manni ramadaana kana soomuu baay'ee wal gargaaraa turtanii yeroo ammaa kana keessa sulultaan waan isiin keessa jirtu namni arge rafeen bulu yeroo ammaa kana keessa dukam buqqaatonni magaalaa dukam warri naannoo dukam qubatan hawaasni keenya uummanni keenya rakkatoon bakka adda addaa dhufaniitti qubatan akka jarritti jedhamu namni arge wallaahi nyaata hin sirreeffatu wallaahi yoo ciisee ribni isaan qabu dhaqanii arguu manna dhaqanii arguu dhiisuu gaarii dhafee nama jetti dubbuu yoo isaan gargaaran malee kanaaf keessaa jechuudha malee wal caalaaf malee hawaasni keenya kan gaara boolloo jira kan sabbataa jira kan bakka adda addaa jira kan naannoon garii moo hojjetatee moo keessaa ba'ee jira amma buqqa'aa qofaa miti luqqa'aa dhalle buqqa'aa qofa jechuun nama dandeessa luqqa'aadha waan nyaatu hin qabu waan takka harkaan qabu akka jirtutti jirti hawaasa keenya bara kana warri magaalaa Finfinnee jirtan warri magaalaa Adaamaa jirtan akkasuma warri magaalaa Galaan jirtan maal taatanii bara kana namni barba tokko nyaatee yookanis immoo nama ta'e dhugaadha warri keessaa ba'ee nama ta'e warri nama hin taane warri immoo bakka silaa ga'uu dadhabe immoo achumatti jala hafee jira keessaahu sulultaa dhaqaalaala keessaa dukamiin dhaqaalaala deebiisaa egeree irratti wal agarraa salaamu alaikum daawwattoota keenya warreen sagaleen deemee bira deebisu akkuma ustaaz Raayyaan dubbatan akkuma qixxeen dhiibii akka jaaritti keessaahuu wanni gama kanaa karaa dhihaa kanaa dubbachuullee namatti ulfaata ummata bakka biraatirraa buqqee achi dhaqee osoo inni haaraan galfatin
نادبرت جي وقت حارن دلفتين انت علي ابل ونجر انت علي ابيني ساني من ساني راكوتي ابيني ساني بليسته حركنا ما ديبس غرغار اجتي لين لما توفادا جالتني اركن ما كن ديبن ور دلتا بيسني لما بيسني دلته اخافو نساء ابابو نساء اجتي دلته اجتي دده akki keessa jiran akkana mango goonen qabu akkitti dubbatanii sin jiru akkitti dhiisanii illee hin jiru silaa waa hunda nyaatan jaammalee waa hunda dubbatanii ummanni wallagga jiru wallagga baa wallagga dhiyaa keessatti maquma oo jiru kan qofaan ummanni keenya qowu qofaa miti luqqa'ee hubatee ajjeefamee reebamee qabeenyi isaa irraa badee manca'aa jira nu egaa akkatti dhiisnus dhabnee akkatti dubbannullee dhabnee ijoolleen Jerman jiraatan hawaasni Jerman jiraatan buleetti tajaajila saanfaan eenyuun hoogganamanii illee hin beeknuti isaaniin hoogganamanii jirtu si yeroo hedduu deddeebi'ee ammatti adaraa rabbii waan kana bakka sadii dhugaa jettee yeroo hedduu deebisee nu dubbistee fi warra isaaniin hoogganuu jenna birri turilleen karaa isaaniitiin nu dhuftee hanguma qaban namni waan qabu darbate sodaataan jaamu silaa ummanni keenya duraan wanti beeku shaniin kan nama shana gabuun buluu jedhani namni harka shaniin kan shana gabuun buluu jedha ciqileetan hanguma diriirsitu rabbillee namaa kannaa jedha kanaaf yaa hawaasa keenya isinumaa wal qaba wanni keessan isin qaba isin malee nama biraan qabu rabbi yoo taate malee rakkachaa jira beelawaa jira qabeenyi isaarraa gubatee ajjeefamee awwaalamee ari'amee akka mukaatti ibiddaan illee mee haanuma ta'isu ummata keessan kana kuma qabaadhaa yaadadhaa jenna asumaan achi fagoo san qofaa miti asumurraa keenyatti warri dheengata buqqaasa amma illee osoo madaan irraa qorin asumatti agabuu godhanii rakkatanii haan irraa Somaaliyaa dachee haan dacha'uu sanuu dadhabee akka irraa dhufan sanuu gaafas namaa buqqisee miti achittuu deebuu dadhabee warraa sitti hafee jira isaan kanallee asiin quba qabaadhaa ergaa isiniin jechaa hawaasa keessaniif dagatinaa isiniin jenna keessaahuu namni ji'a ramadaanaa kana keessa zakaa baafattan zakaa keessanirraa harkuma keessaniin mee bakka ummanni galaana haa ta'u asabata haa ta'u laga xaafoo haa ta'u sulultaa haa ta'u anfoo bakka hundatti mee namuu suduuduma keessaniin dhaqaadhaa ummata keessan kana haruuza bituu dandeessanii midhaan bituu dandeessanii waa kazeeta bituu dandeessanii keenni faan zayiniin hin qajeelamu rakke bishaanumatti naqatan uumee midhaan akkuma keessi kanaafuu ummata keessan qofaadhaa isin jenna irra amma bakka dubbiin dubbii jiraachuu irra deddeebinee warri hawaasni keenya kan Jarman jiraatan qaamaan fagoo jirtan malee hawaasa keessanirraa garaan nuti hin fagaanne isin bira jirraa jettanii ummata keessanii ilaalattanii namni biyya ambaa keessa jiru jiru qoomaan waan qabdanii ummata san gargaaruu keessan galatooma rabbilee isin galateeffatis jenna namoonni midhaan kana achiin ga'uu keessatti gargaare warreen makiinaa abbaan makiinaa shufeerri hundi keessan galatooma ummata keessan bira seenaa dalagattanii galatoomaa isin jenna gargaarsi karaa walgagaalaa jalqabaati malee xumuraatii miti rakkoo dhumanitti jiru hundumaanu mootummaas ta'e miti mootummaas ta'e haanis ta'e qofti keessanuu ummata keessan irraa dhalattanii isinirraa dhalatanii lafee teessanii foon keessanii biyya isaanii irratti rakkachaa jiran ummata kuma qabaadhaa jennaani xiqqoo dhaamsa gabaabaa wayiin qaba dhaamsi gabaabaan ani qabu naannoo biraa qofarraa eegu naqamtutti utuu silaa waan nyaatu irraa qoodee fi sila naqamtutti mataansaa hingooni jechuun miti hin godhaa jiru nuti marsaa jalqabaati miti gargaarsi kun amma duraan makiinaa 10 erginee jirra makiinaa 10 garee itti ramannee majlisa oromiyaatiin waliigaltee goonee bakka bu'aa goonee fi baajii qopheessinee fi erginee nyaachifnee jirra makiinaa 10 kun kan jalqabaati kan lammaffaadha jechuudha kan amma makiinaa 4 Isuzu afur yookaan midhaan makiinaa kumtaala 200 qopheessine. Obbo Bantiin magaalaa Neezerlaand irraa barri keessan qarshiin 171 fi 71 fi wayii kan isin warra harxummaatiif ergisan amma mana bira jira. Amma garee egeree bira jira. Maallaqa egeree irratti galee jira. Galmaan isinii ga'uudhaaf namoota akka keessaniin itti barbaadataa jira. Warri harxummaas akka jirutti jira waan ta'eef waan keessa bahe yoommoo isaanii danda'ame warrummaan harxummaa koreen isaanii sun nu wal quunnamtee akka karaa keenya kan nurkaa fudhattu amaanaa dhaammannaa sumaanii galatoomaa ulfaadhaa dhaamsa nutti buraa yoo qabatu. Gargaarsi nu jechaa jiru kana keessatti waa'ee maashinaatti jirra. Waa'ee maashinaa piroosesa isaatti fudhadheera. Akkatti fe'amuu fi akkatti galu sarjanaatti qaba. Piroosesa
isaanii waa fi waa buusuu kan isaan beekaa. Akkan. Kanarraa nafee isin hundinuu maal Laaffattanii akkan jenne piroosesa isaatu dheeraadha. Waan baankii walitti rarra'uuti, waan doolaaraa walitti rarra'uu, waan mootummaa walitti rarra'uu, waan biyyaalaatti walitti rarra'uu. Sunis yeroo gabaabaa keessatti xumurama jenna. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh.